Hashamar ka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii arras viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira. Akka jaalatanis abdiin qaba. Arras immoo wanti nani qabadhee dhiyaate jechuudha. Viidiyoo yeroo darbee irratti koomentii taqaaraanii jechuudha. Taqaaraanii maal faallaa argee siifan deebisee dheetan jechuudha. Abbaa sun ummataa kee of beektaa wanti ati na barreessite videoon ani hojjedhe waliin kun kumaayuu deemu jechuudha. Ani kan jedhe obsa qabaadha. Gaafa jireenya keessan keessa seentan obsa yoo qabaattan malee jireenya keessan dhabdanii sana booddee immoo hin gadditu deebistanii hin tasaasatu jedheeta video hojjedhe jechaadha. Maaliif namoota obsa qabne keessa anu ishee takkaadha jedheeta isinitti maa ture jechuudha. So miidhaa isaa seeraan beeka. Kanaafiyyuu miidhaan ani argisan yookaan immoo miidhaa qabu san akkasiin hin argineef jechuudha. Akka ofii keessan hin argineef akkasiin hin argineef ani immoo isinitti dubbadha jechuudha. Yookaan immoo ergaa kiyya viidiyoo kiyya isinii dabarsee jechaadha. So ati immoo kan na barreessite barmoo hunda dhiirota mataatti baadhaa jettanii warri shamarran viidiyoo akkasiin hojjettanii argaa keessa mana naan jette jechaadha. Tokkoffaa irratti waa'ee mataatti baachuu waa'ee kadhachuu waa'ee nama talamammatuuti miti jechuudha kanan hojjedhe. Gabaabumatti wanti nan hojjedhe obsa qabaachuudha. Jireenya keessan daa'ima keessan mana keessan gattanii murtee murteessinaa. Gaafa murtee murteessitan immoo itti yaada yeroo dheeraa fudhadhaati isa jedhudha jechuudha ani viidiyoon kana hojjedhe. So ati immoo waa'ee baruma hundumaa dhiira kadhadhaan jettanii shamarran baay'ee minamina isin sagadaa fi dhiiraaf minamina naan jette. Waaqni jira kan sagannuuf na waaqaf saganna malee namaafis sagannu hin ta'u saganni namaaf hin ta'a si jammariin hin danda'amu bar. Na baay'een keessan sammuu keessan gaafa namni viidiyoo hojjetu ana qofa miti anaan ala namni baay'een namni hedduun jiran jechuudha. Viidiyoo garaagaraa kan hojjetan dandeettii garaagaraa kan qaban nama sammuu bal'aa kan barsiisan jirani. So ati immoo viidiyoo san dhaggeeffachuu keetiin duratti sammuu kee adda baantee hin banatu taanaan viidiyoo sun kan si fayyadu caalaa si miidhutu caalaa jechuudha. Maaliif faallaa dhaggeeffattaati. Wanti ani jedhu kan biraa kanatti yaaddu kan biraa yoo ta'e waliin fudhatu jechaadha. Waliin fudhachuu gaafa dhabu immoo si miidhamta. Ani kanaasa'u kan biraa natti dhageechuu kan biraa taanaan miidhaa siif qaba malee faayidaa siif hin qabu. Ati viidiyoo dhaggeeffachuun sammuu sirriidha yookaan immoo sammuu kee addaan bantee ta'uu baannaan miidhaa siif qabaan dhaggeeffatiin sin jechuun barbaada gabaabumatti. Maaliif namni tokko tajaajilamuudhaaf malee miidhamuudhaaf taanaan faayidaa hin qabuuf viidiyoo dhaggeeffachuun jechaadha. So gabaabumatti wanti nan isin jechuu barbaadu obsa qabaadhaa jechuun dhiira kadhadhaachuu miti. Jireenya keessa maatii keessa wajjin obboleewwan keessa wajjin jiraachuudhaaf obsa qabaachuu waan bariin jiraachuu hin dandeessan isaa waliin akkamitti jiraata? Obboleettii kee wajjin akkamitti jiraata? Haadha kee wajjin akkamitti jiraata? Yeroo baay'ee haadha keessa waliin obboleessa keessa waliin abbaa manaa keessa waliin obboleettii keessa waliin mana keessatti waliin loltanii waliin dabdabdanii obsa qabaachuu baannaan immoo jireenya akkasii sun itti fufaa yookiin isin jala annaaqama jechuudha. Obsa qabaannaan garuu waan hundumaan dabarsitanii hin dabraa jechuudha. So kanaadha jechuudha gabaabumatti wanti nani gonkumaa yoo ati faallaa dhaggeeffatte malee ani obsa qabaadhaa hin jedhe malee dhiira kadhadhaa yookiin nama kadhadhaa ani amala akkasiin qabu baay'ee jechuun nama nan kabaja. Bakka kabajuu qabdan bakka sodaachuu qabdan nama sodaatan jirtan miti fakkeenyaaf obboleessa hangafaa keessan sodaadhaan kabajaan gaafa walitti dhufeenya keessan sodaaf kabajaan kan ta'u jira. Obboleessuma keessan ta'e immoo kan of hin kabajne akkuma isinitti dhufetti kanas tan agadda yookiin kan deebistan jira. So saniin alatti jechuudha. Saniin alatti waanuma nama sagannee nama sagannuufu waanuma nama kadhannuufu hin qabnu jechaadha gabaabumatti. Na baay'ee way jirtani shamarran taatanii jechuudha. Qarshiidhaan dhiira bitattanii kan jiraattan jirtan. Bitattanii yoo isin jedhu yaa qarshii kan amma kanaatiin nattiin gurguramta jettanii osoo hin taane isiniif galamti wanti nani jechuu barbaadu jira. Jireenya akkasii jira. Garuu yaa ani
amala akkasiitis hin qabu. Gorsa akkasiisis namaan gorsuu jechuudha bareedduuti yaa gaafa viidiyoon kun siif gala jedhee tayyaadha. Yaa baay'een keessan viidiyoo hubatiin dhaggeeffatanii gaafa isinii gale immoo annatti dubbatan jirtan jechuudha. Akkas ture lakkaa'anii beenu banneetan immoo warri deebitanii koomentii warratti naaf dubbannatti himtan jirtan jechuudha. So kana jechuudha gabaabumatti jireenya ofiitiif obsaan dabarsuu fi nama kadhachuun gargaarsa jammar sababuma nuyi nama kadhannuuf hin qabnu namni kamiyyuu taanaan jechuudha. By the way namni fedhii isaatiin gara jireenya keenya keessatti dhufu hojiidhaafis haa ta'u jireenya akka tidaarii wanta adda addaafis haa ta'u kamiifiyyuu kadhaadhaan wanti dhufe hundumtuu ni deebi'a inni badan deebi'ee hin bada jechuudha. Isin fayyadu amma dhumaatitti wanta isin dhaggamu miti. Kanaafuu maalidha gara jireenya keenya keessatti wanti dhufu hunduu fedhiidhaan yoo ta'e jaalalaan yoo ta'e malee kadhaadhaan yookiin immoo giddiidhaan humnaan wanti ta'u hin jiru jechaadha. Wanta tokko humnaan ebelu yoo humna isaa fayyadamee tokkos naaf godhaa isiniin jedhee hin gootanii hin gootan. Kanaafuu san jechuun kana jechuudha. Siif gala jedhee nu batta jedhee tayyaadha. Baay'ee salphaa ture. Wanta ulfaataa miti kanaan jedhee yookiin immoo ani viidiyoo jedhee jechuudha. Baay'ee wanta salphaa ture garuu yaa situ of jala akkaataa fudhannaa keetiitu sirrii miti malee ani wanta akkasiin dubbanne isin jechuu barbaadetanii anna ammas waanuma dhageechaa maraafu waanuma barattan maraafu viidiyoo nama kamiitiyyuu haa ta'u gaafa dhageessan sammuu keessan addaan banaa godhaati malee by the way anillee amala akkasiitiin qabattu duraan na gaafa tokko sablee baqqalaa hin beekne yoo taate jechuudha. Barumsi ishiin yeroo jalqabaatti barsiistu bilginnaa natti fakkaata safuu natti fakkaata sababbii ta'eef gaafa barumsa ishii dhaggeeffadhu nisittiin tun kiristaana taate akkamitti akkan waan akkanaa barsiisti maanni safuun beekne namnan jedha. By the way nama akka ishii safuun beekne hin jiru jechuudha. Ishii safuu beekti keessirritti safuu beekte jechuudha. Inna barumsi ishiillee adda baay'istee dandeettii guddaa cimtuu dhugaa rabbii jechuudha. Eebbifamtuu dubartiiti ishiin jechuudha. Baay'een keessan beekuu dandeessan afaan Amaariffaatiin Ameerikaa jiraatti afaan Amaariffaatiin barsiiste jechuudha. So maalidha garuu booda gaafa viidiyoo ishii dhaggeeffadheedhu naaf galeera jechuudha. Wanti ishiin haasoftu sun ifa ture anumatu akkaataa fudhannaa kiyyatu sirrii miti malee barumsa ishee irratti rakkoon hin jiru ture jechaadha. So akkasiif galee abdiin qaba. Hundumti keessan warri akkasitti yaadan sammuu keessan banaa godhaati dhaggeeffadhaa isin jechuu barbaada. Sagaleen kee akkasinitti dhaga'amaa jiru abdiin qaba. Hunduma keessan isinan jaalladha isinan kabaja. Turtii gaarii isiniif hawwaa. Bye.